Yeroodhaaf maqaa kiyya himachuun barbaadu kanan dhaladheetti guddadhee Jiituu Magariituu Oromiyaa keessatti barnoota kiyyallee kutaa 1 hanga 10tti maatii koo biratti ergan baradhee booda sanaan booddee carraan maatirikii kutaa 10 waan taana jalaa hafeef kolleejjii seeneen barachuun dirqama natti ta'ee kolleejjii seeneen waggaa 4tti barnoota fayyaa baradheen eebbifame. Har'a yookiin immoo amma fuullee keessatti yeroon fuula koo dhaabbii koo ilaalu akkanani kaleessa sammuu koo keessatti of yaadaan ture dubartii bareedduu jedhamtu hin turre. Kaleessa garuu sammuu koo keessatti akkanani dubartoota hedduu caalaa baay'ee bareedduu fi kannaaf ta'u yookiin immoo dhiirrinaaf malu dhiirota kaan keessaa kan filatame bakka kan qabu otuu ta'ee nama biyya hambaa keessa jiraatu diyaasporaa fa'a kan nama daalu jedheen dubartii yaadun ture. Haatiif abbaan koo ana waliin ijoollee 4 lammaffaa irratti dubartii ta'een hangafa ta'een kan hin dhaladhee fi sanaa haadha koof hirkoo mana keessaati. Wanta hundumaa bakka isheen hin jirretti bakka bu'een kan gargaaru yeroon jabaadhu immoo hojii mana keessaa guutummaa guutuutti kan hojjetu anadha. Maqaan ani Diidaa bakkee keessaa hiriyoota koo fi namoota naannoo koo biratti qabuu fi maqaan ani mana keessatti qabu garaagaradha. Sababiin isaa immoo haadha koof nama gadi jettu, abbaa kiyyaaf nama ajajamu, obboleessa koo dubartii kabajju, gorsa isaa yeroo hundaa guyyaa guyyaatiin nama fudhatun ture. Alatti garuu namoonni kan na beekan of tuultuu lafan tuqnee hinumaa jaarsi tokko kan natti mammaake immoo atumti dhuguma mana fincaanii yeroo deemtu akka keenya xuraa'aan garaa kee keessaatii ni bahaayii awwaarri lafa kanaa yeroo si tuqxu si argineen beeknuu jedhee natti qooseera. Baay'ee addatti hin beekamaa. Qulqullina kiyya baay'een eeggadha. Uffanni haaraan yookiin immoo faashiniin magaala keenya miti Finfinne seenee uffatamuu jalqabeera taanaan foddaa televizyinaan yookiin nama biyya biraarraatii dhuferraatii yoon arge haadha koon yookiin immoo abbaa koon amma dafaatii uffata faashinii kana naaf dhalaa jedheen nama rakkisudha. Haatii fi abbaan koos na hin dhorkanii. Haadhaaf abbaa koorra darbeen firoottan koo adaadolii fi eessumoolii kana ni barbaadu uffata yookiin immoo kophee yookiin immoo yoo dhaban wiiggii bichisiisuu fi rifeensi koo baay'ee gabaabduu wanta taateef itti ho'adheen akka nama rifeensa qabu of hin fakkeessaa. Sanarratti immoo darbee hojjaas waan hin qabuuf bor moodeela ta'een magaala kiyya Oromiyaallee kan hin waamsisu natti fakkaata ture. Bareedinni koo dubartoota hedduurrayyuu darbee hunda kan caalu natti fakkaata. Kanani xiqqoo ofirratti hin jaallanne magaalummaa koodha. Otoon dubartii adii ta'eera ta'ee tarii bishaan boombaa yookiin immoo mootummaan mana manatti galcherraallee qaama kiyya uffata kiyya hin miiccadhu hin dhiqadhu jedheen haayilaandiitiin qaama koo naaf dhiqaa uffanni koos naaf haa miicamu dubartiin jedhudha ta'a jedheen natti fakkaata. Hanguma nolaf qabu maatiin koos wanta isaan narraa argan yookiin immoo abdii natti kennan hin beeku. Isheen akkanadha, isheen kana jaallatti, isheen kana hin jaallattu jechuun kan koo kan ta'eef daangaa guddaa kennu. Kaan miti mana keessaa obboleettiin koo yookiin immoo obboleessi koo kobbee dabtara koo keessaa tuqee jennaan mana keenya keessatti akka boombiin dhuka'ee lolan kaasaa. Takkaa dubbiidhaan ani jalqabee jennaan hangan calli jedhutti haatii fi abbaan koollee deebii ana jalaatiin deebisanii amala koos sirriitti naaf beeku. Manatti qofaa otoo hin taane bakkeetti illee amala kana kanan qabaa. Darbee immoo ijoollee dubartootaas ta'e ijoollee dhiiraa mana barumsaa keessatti loluun gadi jedhuu dhiisuun dubartiin beekamudha. Maqaa qofatti naaf baasanii isheen immoo abalumoo jedhanii akkeessanii natti dubbatu. Maarreegaa kana keessatti keessumaa barnootaan kutaa 8 irraa gara 9tti ergan darbee booda dargaggeessi tokko jabeessee gaaffii jaalalaasaa naaf dhiyeessuu jalqabe.
hedduun gaaffii jaalalaa naaf dhiyeessu kan isaa qofaatti kaasuun kan na barbaachise akka warreen kaanii yeroo eeggatee dhufee yeroo eeggatee immoo nama anarraatii deebi'ee hin turre. Yoo mana barnootaatti ija koo hin argine ta'e gara mana keenyaa dhufee ija isaatiin na ilaalee ana biraatii deebi'a. Akka tasaa mana amantaan deemeera yoo ta'e hiriyoota isaa keessaa namni tokko anaan faana miilla koo yoo arge dafanii isa dhaqqabsiisu bakka sanatti na argee na biraatii deebi'a. Yeroon kutaa 8 gara dhumaa baradhurraatii kaasee gaaffii jaalalaa afaanii fi barreeffamaan darbee immoo hiriyoota kootiin naaf erguu jalqabe. Dhuguma akkanatti manitti ijaan yoo na arge malee irbaata manaa galee akka hin nyaanne, ijaan yoo na arge malee akka hin qayyabanne, ijaan yoo na arge malee amalli isaa sirriillee akka hin taane hiriyoonni isaa guyyaa guyyaatiin nattaasa'u. Yeroon kutaa 9ffaa baradhu inni kutaa 11ffaa barataa. Dabareen barnoota keenyaa wal faanadha. Ani dubartoota keessaa dheertuu, dhiira keessaa immoo hojjaan koo giddu galeessadha. Gara dhumaarra dhaabbeen hiriira. Inni immoo daree barnoota isaa dhiisee dudduuba koo dhufee hiriira. Nama keessatti du'a yoo ta'e malee jecha tokko anatti hin dubbatu. Hiriyoonni koo waliin yeroo deemnu dudduuba kiyyatti isa arganiiru yoo ta'e kunoosiif dhufe ittaasa imaaloo gurbaan kun sin gaddisiisuyii naan jedhanii isatti na dhiisanii deemu. Akkuma isaan ana biraatii hiqaniin dhufee anatti haasa'uu jalqaba. Ani immoo faallaa mucaama kana ija kootiin arguun barbaadu, bakkatti ija isaa hin arginin barbaada. Nama yeroo hundaa dhufee sinitti boo'u gororu sin jaalladha qofaa malee haasoo gara biraan beekne namni kun anaaf akkanadha. Akka ana biraatii deebi'uuf obboleessa kiyyattillee takkaa lama himadheen akeekkachiisee walitti bu'anii dhumarratti ijoolleen dhiiraa gidduu isaanii galaniiti araarri bu'eera. Hundaafuu obboleettii kee yoo hin fuutuu obboleettiin kee kan hin jaallatamne isheen yoo maal taatedha atuu abaluun ni jaallatta mitii jechuun obboleessa kiyya dhaabsisaniiru. Mucaan kun torbee torbeetiin yaada garaasaa kan naaf ibsu xalayaa innaaf barreessa. Xalayaa isaa keessatti karameellaa ni taati malee kennaan xiqqoon keessaatii hin dhibdu. Anaan jaallatee habaaboo kaasuu anarratti shaakalee nama habaaboo bareedaa kaasu ta'e barnoota isaattillee nama qaxaleedha. Baay'eetti hiriyoota dhiiraas hin qabu. Hiriyoonni isaa dhiiraa gariin jiran yoo waa'ee isaa dhufanii nattaasa'an maalanaaf dhiirumatu dhibeetu mucaa goggogaa kanattu anarratti jigaayii maal ta'a anarraatii kadhatan jedheen isaaniin hin kadhadha. Haasoo kansaa fakkeessanii akkana jaallatan ofiillee akkana fedhan yeroo natti mani isaaniinillee ofirraatiin deebisa. Haalli ittiin gaaffii ijoollee dhiiraan deebisu baay'ee nama gaddisiisaadha. Waraqaa isaanii ija isaanii fuulduratti hin kukkuta yookiin immoo hancufa kiyyaan fuula isaaniitiin tufa. Irra deebi'ee ol jedhee kan na gaafatu yookiin immoo na ilaalu hin jiru. Obboleessa ishee abdatteetis naan jedhu. Obboleessi koo nama humna qabu sodaatamudha. Isa na jaallatu kana qofatu guyyaa 2-3 tufeen, guyyaa 2-3 kabaleen, guyyaa 2-3 waraqaan naaf barreesse kukkuteen lakki sibiraatii hin deebi'u jechuun kutaa 12 xumuree hanga yuunivarsiitii seenee eebbifamutti na jaallachuusaa naaf barreessuusaa ergaa jaalalaa naaf qooduusaa kan addaan hin kunneen. Maarreegaa kanaan inni yuunivarsiitii yeroo seenu ani immoo qabxii nana jalaa hafee kolleejjiin galee. Yuunivarsiitii inni baratuu fi magaalli nani kolleejjiitti baradhu garaagarummaa fageenyaa guddaa qabaatus haa ta'uutii garuu jaalala isaa naaf ibsuuf akkan isaaf tole jedhuuf maallaqa maatiinsaa erganii fi walitti qabee yeroo hedduu dhufee na ilaalee nagaa na gaafatee ammallee achuma bakka sanarra jirtaayee jechuun diddaa koo na hubatee ni beeka. Anaaf garuu homaa natti hin fakkaatu. Yoonaaf bilbile bilbila isaa waan irraatiin kaasneef ergaa gabaabaatiin guyyaa guyyaan natti barreessa. Kana qofaa miti. Akka narraa dhaabuuf sarara bilbila koorree otoo hin jijjiirradhee namoota naannoo koo jiran yeroo yartuu keessatti gaafatee of harkatti galfata. Kanaan takkaa otoo addaan hin kutiin kolleejjii waggaa 4 yeroon baradhe kutaa 9f kutaa 10 yeroon baradhutti guyyaa tokkoof otoo nan dagatiin naaf barreessaa na jaallachaa ture. Kanaan booddee ani eebbifameen gara manaatti maatii kootti deebi'e. Dubartiin
barnootaan eebbifamtee sanaan booddee kan eeggattu heerumaa yookiin immoo gaa'eladha mitire. Ammallee gaa'ela kan hin barbaadu nama filatamaa qabeenya qabu, nama daaluu simboo qabu, anarra darbee maatiin koollee naaf jaallachuu danda'anidha. Baran kolleejjii xumure immoo akkuman eege gaa'elaaf dargaggoonni hedduun warri na madaalanis warri na hin madaalles na gaafachaa turanii. Kanaan anis maatiin koos kan jaallanne garuu dargaggeessi tokko ni ture. Magaalaa Finfinnee jiraata. Umriidhaan xiqqoo naannoo gara waggaa 10 ana dursa. Qabeenyaan manaa fi konkolaataallee nama ofiif godhatedha. Karaa toora sooshaal miidiyaa wal barree qaamaan illee wal arginee jaarsummaan gara maatii kootti erga ergamee booda anis kabaja durbummaa kiyyaa nama kanaaf geessee kenneera. Gaa'ela dura jechuudha. Kanaan otoo jennu baran hojii barbaaddachaa jiru kana naannoo baatii 6ffaa irratti qubeelaa waliif hidhannee naannoo baatii 9ffaa irratti immoo gaa'ela waliin dhaabbanna. Cidha bareedaa ajaa'iba nama jechisiisuun otoo jennu haa ta'uutii garuu cidha keenyaaf wantoota garaagaraa qopheessaa otoo jirru haati kaadhimaa kiyyaa ni boqotti. Kanaan gaddi gidduu waan nagaleef cidhi kiyya bara saxxaanutti darbee maatiin kiyyas naaf eeyyamanii kana gidduutti rakkoon fageenya irra teessanii uumamuu waan danda'uuf deemiitii waliin jiraadhu achuma taa'is hojii barbaaddadhu jedhanii maatiin koo fedhii isaaniitiin na erganii. Anis kaadhimaa koo waliin jiraachuu nan barbaada. Isa waliin jiraachuun jalqabee waggaa 7 guutuu dhiirri na jaallate na kadhachaa ture. Yeroo kanatti abdii kutatee qubeelaa guyyaan godhadhe irraatii kaasee naaf barreessee isaa ta'u naaf bilbileen beeku. Garaan dheeraa kutattuudha mitiire. Oolee bulus turtii waggaa hamma kana booddee anarraatii kutatee. Cidhi kiyya milkaa'uu baatus cidhi hiriyaa koo tokko garuu milkaa'ee fi torban tokko keessatti guyyaa gaa'ela keenyaa ni raawwanna jennee kan turre. Haa ta'uutii garuu kan ishee ta'ee kan koo immoo waan hafeef ani jaalallee koo yookiin immoo kaadhimaa kiyya eeyyamsiiseen hiriyaa kiyya kanaatiif miinjee yookiin immoo gargaartuu ta'uuf cidha kanarratti hin argamu. Akkanani cidha kanarratti argamu yookiin immoo miinjee ta'u dursee kan beeke dargaggeessi kana dura waggoota hedduudhaaf na jaallatu abbaa manaa hiriyaa kootiin maaloo anaan miinjee kee godhadhu sin bareecha jechuun kadhateenii kanas hin dhorkaaree jechuun innis miinjee godhatee. Haa ta'uutii garuu akka inni miinjee ta'e hanga guyyaa dhumaatti anaafis haadha manaasaafis icciitii ta'ee guyyaa cidhaa sana misirroon dhiiraa misirroo dubartii yeroo fudhachuu dhufu dagaleen hiriira hiree waliin dhaabbachuu miinjolii keessaa kan koo fi kansaa wal faana ta'e. Guyyaa tokkoof kuni ni uumama ani sabiraan dhaabbadha jedheen yaadeen tilmaameen hin beeku. Haa ta'uutii garuu guyyaa kana guyyaatti anaa fi inni waliin dhaabbannu ta'e. Waliin dhaabbachuu qofa miti. Hiriyoonni koo dubaraa akkanan isa biraa bareeduu fi jaaladheen dhiira gara biraa akkan kaadhimmadhe achuma cidha sanarratti natti mu eegalanii. Inni takkaafuu jecha tokkollee anatti hin dubbanne nagaa na gaafate. Isa kaan garaasaatti qabatee qophii cidhaa sana haala bareedaan xumurree galgalli ga'ee mana misirroo kan dubaraatii kan dhiiraati hundumti keenyiyyuu gallee sagantaan gurguddaa gaggeeffamus ittuma fufanii. Kanaan galgala keessaa naannoo sa'a 3tti manni maatii kiyyallee dhiyoo waan na tureef jaalalleen koo yookiin immoo kaadhimaan koo qubeelaa waliif hidhanneerru. Kanaan booddeessi gahaa gara manaatti galinaan jedhaam. Yeroo kanatti ani lakkii guyyaa kana hin argadhu wanti uumamu hin jiru hiriyoota koo waliin nan taphadhaa jedheen isa dideem. Darbee abbaa cidhaatti bilbilee gurbaan kun miinjee keedha jedhanii akka inni waggoota dheeraadhaatiif ishee jaallachaa ture atis anis nan beekaa. Tarii halkan kana wanti uumamu waan hin beekamneef gara manaatti gali jedheenii kaadhimaa kootiinii siin kabajeen haadha manaa koo ergee gaa'ela keessan bareechuu fi jedhee yerootti mu abbaan cidhaas anaan gara manaatti galii jedhee na kadhataa. Yeroo kanatti ani lakkii kanani bulu isin waliinidha miilli koo isin biraatii hin deemtu
jedheeni. Yeroo kanatti abbaan cidhaa natti aaree dhimma keetii wanti gara biraan uumamee jennaan booddeef ani sitti miira gammachuu keenya irratti hirmaachuun kee nutti tola. Haa ta'uutii mana keessanitti galiitii ganama koottuu bor guyyaa guutus waliin oollaa hanga torbeetti walirraatii addan baanuu jedheena kadhataa. Ammallee ani darbeen nan dideeni. Haasoo taphni ragadni nyaanni mana cidhaa kana keessatti gaggeeffamaa jiru akka nani dhiiseen hin baane na dhorke. Kana qofaa miti galgala keessaa naannoo toora sa'a 4 walakkaatti abbaan koo na waamsisee kottuun gallaa jedhee na kadhateera. Ani garuu akka nama beellamee mana sana keessa taa'u lakki jedheen abbaa kiyyas nan dideem. Guyyaa kana akka inni diduuf maaltu akkana hidheeru rabbi guddaa qofatu beeka. Kanaan ummanni bahee maatiin qofti mana keessatti hafnee nyaachuu dhuguu utaaluu dabareedhaan ragaduun ittuma fufee. Sa'aatiin ciisichaa yeroo darbu jechuun naannoo toora sa'a 8tti suuta hundumtuu lufee ciisuu eegalee. Anaanis abbaan cidhaa kottu ana jalaatii eessayyuu dhaquun qabdu jechuun kutaa caagulaa haati manaa fi abbaan manaan qofti siree waliin ciisan irratti na fuudhee deeme. Manni caagulaa maqaa fi gochaa maqaa ishee qabdi. Bakka kanatti wanti ta'u safuun qabu. Haa ta'uutii garuu haadha manaaf abbaa manaa qofaaf ture. Ifaan sursura yookiin arguuf yookiin dhiisuuf hin taane mana sana keessaatiin ifti. Ani miila jala haadha manaa fi abbaa manaan ciisaa. Haati manaaf abbaa manaan daqiiqaawwan muraasa booda kanaadaaf safuun biyyaa eeyyamuu fi jalqabanii. Gurri kiyyas wanta ta'u hunda dhagahuu jalqabe. Utuun abbaa manaa qabu utuun kaadhimaa qabu anaanis miirri baay'ee na injifate. Utuu haati manaaf abbaan manaan waliin ciisanii suuta jedheen biraa ka'een dargaggeessa waggaa 7 guutuu na jaallachaa ture bira deemeen taa'e. Amma ol galtee rafteen turreeyyii yeroo naan jedhu eeyyeen jedheen deebiseefi. Kanaan innis harka koo qabatee gara kutaa caagulaa kanaatti na fuudhee deemi. Na fuudhee deemuu qofa otoo hin taane dadhabbii keef hodhusii ta'a hirribni dafee si qabanaan jechuun qoricha ta'e naa kenne. Ofiisaas qorichuma sana fudhatee anis dhugaadha jedheen liqimseen maddii isaa deemee ciise. Haa ta'uutii garuu sanaan booddee akkan kaadhimaa qabus haa ta'u akka qubeelaan harka koorra jiru akka namni namaddii jirus haa ta'u mana cidhaa jiraachuu koo hundumaa dagadheera. Kana duratti maqaa akkanaatiin eessattiyyuu hin beekamun ture. Haa ta'uutii garuu minjoliin bakka sana jiran viidiyoo kiyya sababa ifaatti argatanuu baatanis sagalee kiyya garuu waraabanii iyya guddaa halkaniin dhageessisu. Maatiin kanaadha manaa guyyaa sana heerumteetti jedhee yaadu dhageessisaan bulee na waraabaa bulanii. Hundumtuu miirri isaanii yeroo itti ulfaatu garuu gochaa kanatti jedhanii lama wal qabatanii haga barii sa'aatii 4tti anaa fi dargaggeessi kana dura na jaallachaa ture waliin gadhiisne. Gochaanni halkan sana ana waliin raawwachaa buleen abbaa manaa kiyya isaafin kaadhimameef yeroon ilaaluu fardaaf lafa natti ta'anii. Anis otuman itti heerumuu baadheellee yeroo ta'e otoon kennee fiira ta'ee jedheen nan gaabbeem. Gaabbuu qofa otoo hin taane yeroo biraas ni dabalanna iccitiidhaan jennee anaaf inni walirraatii adda baanii. Naannoo toora sa'aatii 4tti waan hundumaa argan fixee booda qaama koo dhiqadheen maatii koo biran dhaqee. Haa ta'uutii garuu naannoo toora sa'a 8tti kaadhimaan koo konkolaataa yaabbatee magaalaa Finfinneerraatii magaala keenya ga'eera. Qubeelaa anaaf inni waliif hiine fuula kiyyatti darbatee kanaan booddee anis sin beeku atis nan beektu hodhaa kunoo jechuun sagaleen ani halkan otuu dhiira waliin hin jiru iyyaan bulee maatii koof kenne. Deebisee bulee konkolaataa yaabbatee gara Finfinnee deeme. Dubbii kana yeroo dhagahu jaalalleen koo waggaa 7 homaa rakkoo hin qabu duras kan si jaallatu ana ture jechuun abdii guyyaama sana naaf kenne. Ani garuu gaa'ela kana dhabuun koo natti dhagahame. Dhiirrinani boruu waliin jiraadhu immoo isa kana ta'uusaa yeroo yaadu gaarummaan xiqqoo keessa kootti uumamte. Miira bitaa namatti galu asiifachiin isaa hin beekamne na fudhatee gaabbiin homaa tokko keessa kootti dhagahamuu didee. Kanaan cidhi jaalallee koo hundaa'ee cidhi kan koo immoo ni diigame. Yeroo sanarraatii kaasee maatiin koollee fuula isaanii narraa galagalchinaan magaala biraa adaadaa koo tokko biran deeme. Bakka kanatti jaalalleen koo waggaa 7 na jaallachaa ture dhufe. Yeroo gaarii hedduu waliin dabarsaa turre. Akka tasaa ta'e innis baratee eebbifamee hojiin arganne ture. Waggaa 2 guutuu hanga hojii qabatutti ana waliin yeroo bareedaa dabarsaa ture. Anis yeroon isa waliin hin dabarse guututti takkaa itti gaabbeen beeku.
beeku. Haa ta'uutii garuu battala hojii qabatetti bilbila isaa jijjiirratee eenyummaa isaas anatti jijjiiree. Kanaan aariidhaan bakka inni jiru deemeen maaloo siif jedheen gaa'ela koo dhabee kana duratti siif tole jechuu dhiisuu koo hammam akkan gaabbe sitti miiraa yeroon jedhuuni anaan jaallattee otoo hin taane halkan sana miirri mataatti si ba'ee jennaan miiraaf jettee na bira dhufte. Anis wanta ati barbaaddu sirriitti sii godheeraa. Namni immoo jaalala kan dhaabbatu miiraan otoo hin taane jaalala qulqulluutiini. Namni miiraan jalqabe miiraatiin xumurataa. Miirri koo ho'aan akka abiddaa na gubu ture. Hanguma ati na gubde deebiseen sirratti qabbanaa'eeraa. Yeroon sitti boo'aa si kadhachaa ture. Ani siif naman fakkaadhun ture. Haa ta'uutii garuu har'ammoo dabareen kan koo taatee akkuma ati na gantee heerumte si ganeen gaa'ilan dhaabbadha jechuun mucaa naannoo keenyaa tokko waliin hariiroo eegalee. Yeroo kanatti otoon maraadhee sammuu koo gadhiiseera ta'ee baay'ee natti tola ture. Haa ta'uutii garuu akka ofii fedhanitti yookiin immoo yaadanitti guyyaa ofii yaadan maraachuun hin danda'amu. Baay'eetti nama na jaallatu waan na tureef icciitii kiyyas dabarsee namaaf hin kenna jedheen takkaafuu shakkeen beeku. Haa ta'uutii garuu yeroo anaaf inni waliin ciisnu yeroon miila koo isa duratti sagal banu viidiyoodhaan qullaa koo waraabee yeroon ergaafii ture yeroo innis na kaasaa ture. Sooshaal miidiyaatiin wanta waliin qoonne hunda of harkatti qabatee namoota biyya koof qoodee buddeena koo kanarraa miti kan boriillee anarratti cufee bara darbe qofa si'a 3 hariiroo jaalalaa garaagaraa eegaleen ture. Haa ta'uutii garuu namoota nani jaalladhetti namoota nani isaan waliin hariiroo eegale waliin namoonni biyya koo hariiroo uumuun gidduu keenya seenanii suuraa fi viidiyoo sana erguun akka nani jaalallee dhaabbataa hin godhanneefillee natti taphachaa jiru. Karaa kamiin maal yoon godhe homaa naaf hin galu. Hangananitti taphadhe har'a jireenya kootti taphachaan jira. Hojii argadhee of danda'een har'a jireenya mataa koo jiraadhus. Haa ta'uutii garuu jireenya koo egeree irratti dargaggeessi waggaa 7 na jaallatee anis waggaa 2 jaalala waliin hin dabarse kuni hangan isatti taphadhe hangan isa callisee anarraatii callisee jira. Ofii gaa'ela dhaabbatee daa'imarree godhateera. Ani garuu seenaan taan irratti hin kufee. Ana obboleettii keessan naannoo magaalaa Finfinneerraatii. Ulfaadhaa nagaatti galatooma. Yooyyaa shamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii keenya. Nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif haa ta'u jecha guyyaa har'aallee seenaa ajaa'ibaa obboleettiin keenya tokko nuuf qoddee isiniif dubbiseen hin kaa'u. Akka isin irraa barattaniif hubannoo cimaa tokko irraa argattan homaa shakkii tokko illee hin qabu. Obboleettii keenya seenaa kee kana nuuf qooduu keetiif guddaa galatoomi jecha kabajamtootaaf hordoftoonni qophii keenyaa seenaa ishee dhaggeeffattan illee yaada keessan waan isinitti dhaga'ame waan irraatii barattan komentii jalatti nuuf qoodaa jecha qophiin sa'aatii kanaaf isiniif qabadheen dhiyaadhe kanuma fakkaatti. Qopheessuuf qindeessuun isin waliin kanan ture ani Gammachiis Tashoomeedha. Seenaa barsiisoo fi bashannansiisoo gara biraatiin haga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii.